بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبليان كي شمرن أرمودا أكم جرتم فيا كيسني جروف جريني كيسن عافيان الحمد لله رب العالمين النجاجر بقى جراتن بقى جرتني تربي سوجين حاجراتو يا دا مراد كيسني سني هاغوتو أمري جبات وندسي سني هالافسو إن شاء الله هرا فيديو نانيك أبدأ في زنجبيلة زنجبيل نمنهم بين سنجرو إني كن زنجبيلة زنجبيل فايدة نسامالي يو جنين ما تكو خنغا فنوتاتي زنجبيل تكو ميسيتو رجنا لما تاينموني تكو يو قفان قبه هنياتني كانومان بين جتشولا كانما قفامتي زنجبيل فايدة هدو قبا akkuma viidiyoo kana dura barannee irratti waa'ee rifeensaa zanjabiilli rifeensa dheeressuu foroforii balleessuu akkasumas immoo rifeensa buqqa'u akka buqqaane dhoorkuudhaa fi kan ciccitu ciccira hambisee humna strong gochuu rifeensa keenya humna kennuu jechuudha. Hedduu barbaachisaadha. Baakteeriyaa hedduu buqqee mataa keenyatii fi rifeensa keenyarraa ittisa jechuudha. Kanaaf zanjabiila yeroo baay'ee akka biyya keenyaatti wanti baratamaa inni nyaata keessatti dabalanii urgooftuudhaaf akkasumas immoo nyaata mi'eessuuf mi'eessitu godhanii fayyadamu qofa jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyya rifeensa keenyas hedduu akka inni nuuf tolchu akkasumas buqqee mataa keenyarraa fangasii foroforii akka inni balleessu akka beekaniin barbaada jechuudha. Baay'inaan zanjabiilli biyyoota keenya keessatti illee inuma argama garuu haqaalii ta'u malee fakkeenyaaf amma kun zanjabiilli kun tokkichi nama tokkoof rifeensa isaa tokko nama tokko hin gaha jechuudha. Gahaadha nama tokkoof akkamitti kophaa isaa fakkeenyaaf waajaha wajjin barattanii turtanii kana dura dabarsee jira viidiyoo jechuudha. Waajaha malee isa qofa kana tokko amma fakkeenyaaf irraa laaxee gubbaa isaa kanarraa quncisuudhaan bishaan burcuqqoo shaayii xiqqoo yookaan immoo siinii bunaa tokko itti dabalee daakee kana booda rifeensa kiyya yoo dibadhee sa'a afuriif irra tursiise akkuma salphaatti rifeensa kiyya dheeressuu foroforiillee narraa balleessuu danda'a jechuudha. Torbetti yoo danda'ame guyyaa 3 yoo fayyadamne jechuudha. Inni qofnis faayidaa qaba wantoota biroollee itti daballee fayyadamuu dandeenya jechuudha. Obboleeyyan kee namni rabbiin isin laaffisee qabdan itti fayyadama. Kana qofa miti har'a waan haarawaa isin fidee dhufe zanjabiilli bu'aan inni qabu jechuudha. Fakkeenyaaf namoonni tokko tokko yoo haasawan haasoyni qooqa isaanii keessaa yeroo bahu hin korrisa. Hin korrisa jechuun maali? Wanta waattu jala dhufa sagalee isaa keessatti qulqullina dhabuu jechuudha. Haala xayyib sagalee isaa keessa dhiifama nawaama waan ta'eef sagalee isaa keessa jala waattu dhufa sagalee wayiititu jira ka karri godhu sagalee san balleessu yookaan immoo sagalee san akka humna dhabuu fi akka rakkoo qabu mul'isu wayiiti jira jechuudha. Kanarraa qulqulleeffattanii sagaleen keessan qulqulluu mi'aawaa fi bareedaa akka ta'u yoo barbaadan zanjabiila danfistanii dhuguu qabdan jechuudha. Keessattuu galgala yeroo raftan nyaata booda zanjabiila danfistanii dhuydanii yoo raftan hedduu bareedaadha jechuudha. Kanaafuu zanjabiila fayyadama. Kana qofaaf miti shamarran zanjabiila baay'istee yoo dhuyde saayiziin qaama isaanii hedduu bareeda jechuudha. Qaamni isaanii kun furdatee kun qallatee kun akkas ta'ee qaamni isaanii akka tokko fokkatu jechuu keessattuu garaa burcii warra qaban irraa balleessa. Akkasumas immoo sarbaa warroota sarbaa barbaadan hedduun ni jiranii gara duubaan taa'umsallee hedduu namni fedhu ni jira. Namni zanjabiila dhugu isa kana argachuu danda'a karaa salphaadhaan jechuun teessuma hin dabala sarbaa hin dabala mudhiin isaanii yookaan garaan isaanii xiqqaachaa deemaa jechuudha. Kanaaf saayizii shamarraniif hedduu bareechisa waan taateef shamarran Oromoo itti bareeduu qabdaniin isiniin ja'a. Kanaafuu zanjabiila yeroo baay'ee galgala yeroo raftan dhugaa akkasuma immoo eega nyaata nyaatanii laaqana fakkeenyaaf nyaata booda zanjabiila danfistanii dhuynan shaayii wajjinis barbaaddanii kophaa barbaaddanii aannan wajjiin barbaaddanii dhuguun hedduu filatamaadha zanjabiilli. Qaama keenyas ni bareechisa fakkeenyaaf qaama gogaa qaama keenya fuula keenya harka keenya qaama keenya gara alaatiin hedduu nu bareechisa jechuudha. Akkuma rifeensa dibannee rifeensa nu dheeressu yoo dhuynes rifeensi keenya ni dabala jechuudha. Nyaata gahaadha soorata akkaan agartee mineraala of keessaa qabu waan taateef itti fayyadaman dhaamsa kiyya. Inshaallah namni kun itti fayyadame hundi isaa bu'aa guddaa irraa argatee akka itti gammadee jedhu abdii guddaa qaba. Isin jaaladha isin kabaja Oromootiyya naaf jiraadha. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh fi amaanillah.